Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni Oromoo koo guutuu jirra jirtu siniin jedhamantiif kutaan osoo waliin qoodin hundi keessan baga jiraattan qaqqaalii fi gaggaarii maatii Razaan Oro. Har'a kanin qabadhee dhufee rakkoolee maadiyaatii shuntuuraa akkasuma gurraachinnaa fi finniisni kan nutti bahe yookiin bukuriin fuula keenya bakka tokkoon nu gurraachatu fuula keenya kan akka waan marfeen tuttumame qaawwa godhatuu fi akkasuma funyaanirraan qaawwa godhatee eegasii akka bismaarii yookiin ammoo tuyyuu rifeensa haadanii keessan ol margaa jirutti nurratti bahu hunda isaatiif furmaata ni taha. Akkasuma mootuyyuu talbaa namoonni kenna faayidaa isaa hedduu kan hin beeknee fi sammalee jechuudha miidhaa isaa kan hin beekne. Wanni kun akkuma faayidaa qabu miidhaa qaba. Garuu talbaan fuula keenyaafis tahee qaama keenya laafinsa akkasuma dullummaa umrii malee ittisuufis tahee namoonni tokko dullummaa hin barbaadu ani akkasii an ijoollee waan feete tahee keessattuu namni kenna hawaasni bal'aan yeroo ammaa dhaloonni ammaa kun sababa argitee mana adda addaa deemnee mana madaamii hojjannuun rakkoolee yaadiyaa fi aariin adda addaa fuula keenya osoo umriin keenya 30 tahanii 40 kan nuuf fakkeessan kuni waliigala jechuudha. Namni wanni kun soba jettan koomantii jala barreessa. Akkasuma mootuyyuu kan jaalattan laala irraa fayyadama namaaf sheer godha ijoolleen irraa fayyadamtu laayikii illee quba laayikii isaan tuqaa maaliif jennaani namoota biraa gaha laayikiin viidiyoo facaasa. Ana kana fayyadu sabskraayibii fi yoo ilaaltan jechuudha dhugaa isinitti hima. Sabskraayibii illee maatiitu na baay'ata jechuudha. Kanaafi laayikiin ammoo viidiyoo facaasaa sheer gochuun hiriyoota keessanillee akka gahu godhaa isiniin jedha. Akkuma sitti argatan kunoo talbaa fi aanan qopheeffadhee aanan illee qaama keenya addeessuufis tahee haaromsuuf akkasuma ammoo gogaa shuntuuree diriirsuuf nu gargaara. Talbaan ammootuyyuu isarraa walumaa galatti qaama keenya karaalee hedduu yoo dibannee jenne akkasuma ammootuyyuu haaluma asitti argitan kanaan namoonni talbaa kan hin beekne hin jiru. Biyya Arabaa warri jirtan bizirkittaam jedhama. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa bizirkittaamii kana namoonni hedduun argachuu dandeettanii namoonni coggaarraa qabdanii coggaarra rakkataa jirtanis taatanii akkasuma mootuyyuu namoonni rakkoolee adda addaa qaama keessan keessatti qabdan gara gogiinsa qabdan talbaan waan hedduu faayidaa qaba. Haa ta'u malee hanga fayyadamnutu jira akkasuma immoo yeroo dhaabnutu jira. Haaluma salphaa taheen jechuudha talbicha keenya daakamaa maankaa lamaa fuunee daa'ina jechuudha. Asitti aanan dhiyeeffannaa aanan maankaa lamallee gahaadha. Garuu namoonni kaa'uu barbaadanis rakkoo hin qabu. Aanan hanga talbichi maankaa lamaa kana nuu laaffise kan qopheeffannudha. Asitti akkuma isin argitan saanii biraa fidadha jechuudha. Saanii biraa erga fidadhee jedhee talbaa daakamaa dura qabu itti naqaa jechuudha. Maaliif viidiyoo irratti haalan hin mijaa'u akkasuma mootuyyuu yeroo takka maal isinitti himuu danda'a inshallah rabbiin keessan waa baasuun hunda kenna. Namoonni na jaalattan du'aa sirriitti naa godhaa isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa isin jaalladha. Wanni isiniin jedhu maaltu jira sirriitti jabaadhee hojjechuu akkasuma immoo yeroo argadhee yeroo qabaadhee hojjedhe osoo viidiyoo guyyatti 3-4 gadhiisee natti tola. Kunoo akkuma sitti argitan talbaa dura daakamaa fi akkasuma tumamaa namoonni tumadhee lafa kaa'achuu hin danda'anis rakkoo hin qabu. Tumtanii lafa kaa'achuu dandeettanii daakkattanii lafa kaa'achuu dandeettanii garuu meeshaa qulqullina qabu akkasuma immoo waan qulqullina qabuun kaa'uu dandeenya. Kunoo maankaa tokko jechuudha kan asitti naqaa jiru. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa biyyatti garuu namoonni asirratti kan adda sirri baafachuu qabdan osoo hin ho'isin ibiddarratti tumama dheedhii isaati. An isaa nama michii ta'e nama balleessa dheedhii talbaa daa'ina jechuun hin daakama dheedhiin isaa haaluma margitanii hin daakama talbicha keenya maankaa lamaa fudhannaa jechuudha. Kanaaf namoonni hedduun kan isiniin galiin har'a waa'ee talbaa gadi fageenyaan ibsuu barbaada. Ho'isnee nyaachuu hin dandeenya akkasuma mootuyyuu bifa shoorbaatiinis tahee bifa ittootiinillee nyaachuu soorachuu hin dandeenya. Akkasitti soorataaf bareeda. Haa ta'u malee garuu qaama keenya dibachuufis taanee wantoota biraas dabalatee jechuudha hin barbaachisullee ittuma dabaluun jechuudha inumaa hin ta'u. Itti aansuun harcee boqqollooti. Harceen boqqollee qaama keenya addeessuufis tahee akkasuma yeroo hedduu waa'ee maadiyaatis tahee waa'ee argitanii fuula keenya irratti hedduu barsiisee jira. Harcee boqqolloo ofii kiyyaa akka fayyadame obsaan osoo abdii muriin maadiyaati boqqoo irraan akkasuma mootuyyuu sababa hirribaa ija jalaan nama gurraachatu narraa balleessi. Garuu namoonni keenya osoo hin fayyadamin yeroo muraasa qofa fayyadamee abdii mura guyyaa 2-3 yookiin torbaan 2-3 itti obboloota tokko obsaan fayyadamaa obsaan haa fayyadamnu wanni akka harcee roozaa harcee boqqolloo talbaa haayisaa daa'imaa hirdii wantoonni akkanaa kunniin hargiisa isinii danda'ame zayitii zayituuna zayitii kookinaati zayitii loozii kun aanan niidoodha. Namoonni aanan niidoo harcee itti dabaluu barbaadan hedduu irra filatamaa fi bareedaadha isiniin jedha.
akkamitti aanan gosa lamaatti dabala jechuun keessan hin oolu. Aananuma niidoo kana bishaaniin kuruu dandeettanii, harcee isaatti naquu dandeettanii, aanan dhangala'oo itti godhuu dandeettanii. Garuu firdii miti namoonni aanan harcee argattan ka dhangala'oo isin hin barbaachisu. Namoonni dhangala'oo argattan ka harcee isin hin barbaachisu jechuudha. Kama qabdanii fayyadamtanii namoonni lachuu qabdan ittiin laafifachuuf jecha aanan kun bareeda. Akkasuma immoo urgoo yookiin ammootuyyuu aanan itittuu namni argattan hedduu bareeda. Ijoolleen teenya kan baadiyyaa jirtan fa'a kun harcee boqqollooti. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa kamariif itti godhisan jechuudha. Kanaaf hundi keenya akkaataa dibata isaas ta'ee akkaataan fayyadama isaa akkuma yeroo hunda barsiisuu fi yeroo hunda itti fayyadamnu fuula keessan saamunaa bareedaa ta'een qulqulleessitanii dhiqattanii akkasuma ammootuyyuu haala gaarii taheen jechuudha. Erga dhiqattanii fuulli keessan gogee osoo isin danda'ame fuula keessanii qulqulleessuu fuula akka hedduu mijatuu fi sukkaaraa fi zayitii zayituunan fuula keessan qulqulleessitanii hedduu bareedaadha. Daqiiqaa 5 riidanii akka quunca'u. Itti aansuun ammootuyyuu loomii fi sukkaarris akkasuma namoonni fuulli isaanii alaarjikii qaban loomiin hin tahu. Itti aansuun ammootuyyuu timaatimii fi sukkaara daqiiqaa 5 dibnee daqiiqaa 10 ofirra tursiisnee dhiquu ni dandeenya. Isa kana gochuun ammootu fuulli keenya akka gogaan harkitanii du'ee fi akkasuma ammootuyyuu faayidaan ala bu'aan kan hin qabne bu'aan ala tahee jedhee nurraa quunca'ee nurraa baduu fi akkasuma gogaan keenya kan faayidaan alaa kana jalatti kan dhokatee jedhe akka nu deebuu nu gargaara. Erga aanan keenya itti goone haala kanaan waliin geenna jechuudha. Haaluma margitan kanaani akkasitti erga fuula keenya qulqulleeffannee fuulli keenya ufumaan gogee jedhe kan godhuu qabnu deebinee fuula keenya kanatti maaksii kana dibanna jechuudha yookiin kalxaa kana. Erga isa dibannee geessinee daqiiqaa 20 40 30 haga 40 illee rakkoon qabu namni gariin ofirrallee kan bulchutu jira namni jechuudha sirritti hin ifanne garuu isin daqiiqaa 40 30 isin danda'ame ofirra tursiisa gugee isinirraa kaacha'a. Akkasuma ammootuyyuu jechuudha yoo barbaaddanii ofirraa suuta dhiquu dandeettanii akkaataan dhiqannaa isaa bishaan qorraan dafee isinirraan bahu jalqaba bishaan xiqqoo akkam isiniin jechuu barbaade xiqqoo jiddu galeessa tahee ho'aa kan hin tahin qabbanaa'aa kan hin tahin kan namatti hin qabbanoofne kan nama hin gubne dhiqattanii boodasanii bishaan qabbanaa'aa tahee lolla'attanii namoonni bishaan qabbanaa'aa argachuu hin dandeenye bishaan baradoo yookiin taljii fuutanii fuula keessan daqiiqaa 5 fi iskraappii gootaniini yookiin ammootuyyuu masaaja gootanii jechuutti sukkuumtan isiniif galee sababni isaa fuula keenya gaaficha dibata walitti makaa jalqabaa fuula keenya akkuma isinitti saamunaan dhiqannee ergasii hin quuncisne sadarkaa isaa argitanii itti aansuun dibata walitti makaa kan laaffisuu fi kan miidhagsu dibanne itti aansine bishaan ho'aan akka nurraa balleessuu fi nurraa baasuun dhiqanne bishaan ho'ichi kun yeroo kanatti fuulli keenya qulqulluu waan ta'eef gogaa keenya bana. Gogaan keenya kun baakteeriyaa fi faangasiin adda addaa saffisaan seenuu fi irra qobachuuf akkasumas shuntuuraaf nu saaxila. Garuu deebinee bishaan qabbanaa'aas ta'e akkasuma ammootuyyuu bishaan baradoodhaan yoo fuula keenya masaaja yookiin sukkuumii adda addaa goone akka gogaan keenya deebi'ee cufatuu fi akkasuma ammootuyyuu gogaan keenya humna godhatu baakteeriyaas ta'e faangasiin adda addaa wantoonni jarmiileen nun argine fuula keenyarra qobatan akka qobachuu hin dandeenye yookiin carraa isaanii salphisa yookiin laaffisa jechuudha. Kana yeroo kana qofa osoo hin tahin yeroo talbaa dibattan osoo hin tahin waan barbaaddan waan hunda yoo dibattan haala kanaan fayyadamuu qabdan jechuudha. Kunoo haaluma argitaniin inshaallahu ta'ala guyyaa biraa wajii hedduu jechuudha. Fedhiin kiyya hojii hedduu waan hedduu qabadhe isin dhufuu barbaada. Isin ammootu na jajjabeessuun akkuma dura baratame sanitti viidiyoo kiyya ilaaluun hiriyoota keessanii sheer gochuun yoo viidiyoon keenya ilaalamne natiin tolu jechuudha. Haaluma kanaan bakka barbaaddanitti harka keessanii luka keessanii qaama keessanii garuu fuula keessan firdeessaa fayyadamaa dibadhaa isiniin jedha. Inshaallahu ta'ala hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii fayyaan faaya isiniin jedha. Oromoo ko hundi keessanuyyuu nagahatti horaa bulaa. Wanni ani sirratti isiniin jechuu barbaadu sababa biizii ta'ee fi akkasuma yaadaan qalbiin fagqaa jechuudha biizii hedduu ta'ee fi isinii viidiyoo hedduu hojjechuu hin dandeenye viidiyoo kana laffaatii hedduu akkasuma dadhabbii hedduu na gaafata. Gaafilee isin na gaggaafattanii fi waan isin irraa barbaaddanis isinii hojjetaan jiru na of kolchaa isiniin jedha. Inshaallah guyyaa tokko firii tahee isinii hojjechuu isin wajjin taphachuu fi akkasuma ammootuyyuu ani maal akka ta'e eenyu akka ta'e isinii ibsuu fi isinii sirriitti gadi fageenyaan eessa dhaladhe guddadhe wal baruun kennan oolu horaa bula.